Madamar-inspired foreign policy pursues peace through multilateral cooperation and good neighborliness. We have an old saying, Yo ollaan nagayaan bule, nagaan bulanii. Eeyyee gadaan nagaa labsuudha. Haayyuu nu boonse kana leenca keessi taliila abbichuu abbaa malaa namni wallaale jira. Mana Oromoo keessaa nagaan maddu akka burqaa misoomaaf karaa ta'ee diina biyyarraa dhorka. Furmaata nagaa ta'ee addunyaatu barbaada. Naannoorraa achi butee kan biyyoolessaa yaada. Biyya tasgabbeessuudhaaf tokkummaa uumuuf kaata. Taanzaaniyaan simatee Naayiroobii iyyaafata. Harka qulqulluun gaatee waan iddootti eeguuf haqaa abbaa furmaataa ta'ee Piriitooriyaa dhaqa. Eeyyee looreeticha nagaati. Haayyuu nagaaf araaraa goota nagaaf jaalalaa beekaa beekumsaan bule abbichuu abbaa malaa. Looreeticha nagaa beekaa beekaan olii milkaa'ii deemsa kee boris milkii toli. Oromiyaaf nagaa Itoophiyaaf abdii situ labse nagaa biyyi haayyuu qabdi. Nuuf buli abbichuu goota koo jedheen si eebbisa ol fudhee qooqa ko. Diinota kee hunda jaalalaan mo'attee injifannoo fiddee saba kee qabatte. Deemsi kee kan milkii imalli kee nagaa kan si waliin deemu injifannoo arga. Haayyuu seenaa jabaa goota nagaa labsu mooticha dhiifamaan gufuu jibbaa cabsu. Biyyaaf nagaa fidde saba keef gammachuu situ nu barsiise jaalalaan haammachuu. Kana booda homtuu nun dhaabu danda'ee abbichuu abbaan mala baga keenya ta'e. Eeyyee gadaan nagaa labsuudha. Nageenyi hunda keenyaaf haa ta'u. Peace shall be upon all of us. Thank you very much.